Video kana share, like, comment gochuudhaan namoota baay'ee biraan ga'a. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus jedha isa turee, isa jiruu, isa waaqa turee, isa durba irraa dhalatee, isa nama ta'ee, isa karaa ta'ee, isa dhugaa ta'ee, isa jireenya ta'ee, isa ifa namootaa turee, isa bishaan jireenyaa turee, isa fannifame, isa du'e, isa du'aa ka'e, isa ol ba'e, isa mirga abbaa jiru, isa iddoo nuuf qopheessu, isa deebi'ee dhufu, isa nu fudhatu, isa nuti wajjin jiraannu, isa bara baraa nan amana. Namoonni kana amantan jechuudha. Koomentii irratti nan amana jechuudhaan barreessuudhaanii addunyaadhaaf Yesuus Kiristoosiin beeksisaa. Yesuus fayyisaa addunyaati. Keessumattuu immoo macaafni akkuma jedhu kan warra isatti amananiiti jedha. Kanaaf sheer godhaa, gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa, namoota baay'ee biraan ga'a.